Egaa akkatti bahanii malee akkatti galanii rabbiin argaa jira. Inni waan hundumaa gochuu danda'a. Ashama harka fuunee nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota alamtuuf nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asumaan sabskiraayib naaf godhaa isiniin jedha. Warroonni immoo maatii naaf taatanii jirtan hedduu takka galatoomaa. Laayik sheer gochaa kottaa gara mana kootii seenaa tokko obboleettii keenya tokko dhaggeeffannee walitti deebinee irraa dubbanna isiniin jedha. دقيقة عشان أوصل طيب دقيقة مشان شال دفاني بس أقوم أنا يجلس ست دقيقة أما إن باس اللي سيجيسا دقيقة وما سينقول هاي إن باس اللي سيجيسا جد Egaa rabbii waan hedduu takka nama gaddisiisu jechaadha. Hordoftoota chaanaalii kootii obboleettiin kun hidhattuu Jimmaa Aashaa kan jedhamtudha maqaa ishii. Erga biyya Suudii Arabiyaa deemtee ji'a sadiidha. Ji'a sadan kana keessatti sammuu dhabdee jirti. Sammuu dhabnaan immoo hojjechiiftuun madaamiin ishee biraa gadi baaftee dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu tokkodha jechaadha. Ishiin biraa gadi baafnaan ilmi Oromoo tokko. Egaa inni ofitti qabuudhaan yeroo kanatti mana isaa keessatti obbiratti qabee jira. Baay'ee sammuu ishii deemee jira jechaadha. Amma tokko maan jettu viidiyoo tokko waraabnee irraan eenyu jedhe jechaadha. Sababiin isaa anis dubartii waan ta'eef mucayyoon kun immoo intala Islaamati. Islaama waan ta'eef qaamni ishii lukti ishii kun immoo mul'atee jira. Ofirraa fuutee maal jettee jirti jechaadha. Xiqqoo sammuu ishii tuqamee jira. Ani garuu bakka sanaa isinitti argisiisuun barbaanne maalifiini mucattiin kun mucattii Islaamati. Nama kanattiyyuu namni kun nama Islaama ture garuu akkasitti waraabuu hin qabu ture inni dogoggoree jechaadha. Warroonni mucayyoo kana beektan dhaqqabaatii Suudi Arabiyaa keessa lubbuu ishiillee akka biyya ishiitti galu jechaadha. Sammuudhaan baay'ee tuqamtee jirti. Qodaa inni soofaa waan hunda walitti gaggalabattee nyaata inni kenneefillee hin nyaanne obboleettiin kun jechaadha. Waaqayyo akkuma nagaadhaan nu baase nagaan nu haa galchu. Har'aa keenya kana beekna waan amma keessa jirru kana beekna malee waan sa'aatii boodaa dhufu hin beeknu. Waan taanus hin beeknu waaqayyoon harka jira inni kun rabbiin harka jira. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf adaraa keessa warroonni beektan sheer walii godhaati. Obboleettii kana gargaaraatu gara biyyaa akka galtu siniin jedha. Gara biyya ishee akka galtu. Obboleessi kun akka inni jedhetti ani kophaa koo maaliin godhaa waan jedhu jechaadha. Maalan godhaan obboleettii kana qabee alaa gasheera qodaa inni jala akkas babal'eessite cabsite jedhee. Mucattiin kun mucattii raawwattee oguu sammuu ishee wallaale miti. Bakka dhaloota ishiirra himtee jirti. Akkasuma abbaa ishiillee akkasuma abbaa warraa ishiillee himtee jirti jechaadha. Kanaaf obboleettii kana akkaataa danda'amuun akka gargaaramu. Amma fakkeenyaaf waggaatti isheen sammuu dhabde xiqqoodha baay'ee miti jechaadha. Namni tokko gaafa sammuunsaa kun duwwaa ta'ee waan jedhus waan hojjetus hin beeku jechaadha. Garuu sana keessatti tun immoo amma tokko umaan jettu. Amma jettu jecha umaan jettu otoo gargaaranii otoo qabanii gara biyyaa deebisanii baay'ee tokko namatti tola jechaadha. Kanaaf raawwatteetuma akkasitti sakinoo wallaalte sana miti jechaadha. Maalifiini maqaa ishiin himti dhaloota ishiin himti abbaa manaa ishii himteetti jirti jechaadha. Ani xiqqoo viidiyoo sanaa irraa hin kute jechaadha. Akkuma isiniin jedhee miidiyaa irratti baasuun barbaanne garuu miidiyaan irratti isaan baasee obboleessi kuni miidiyaa FB irratti baasee jira jechaadha. Kanaaf wantoota akkasii kana waan xiqqoo ishee irraa baasuu qabna malee qullaa namaa baasuu hin qabnu dhalaadha waan ta'eef haakamuu yoo ta'e qullaa shamarran tokko baasuu hin dandeenyu jechaadha. Dhoksuufii qabna. Namni tokko immoo boru waan irra gahu hin beeknu waan ta'eef waan isa mudatu hin beeknu.
dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ji'a sadii jechaan laalee hojjetachuudhaaf biyyaa baatee mana ishee jijjiiruudhaaf obboleettiin tun nama gaa'ela qabu, nama bultoo qabu, nama jiruu keessa jiraatudha. Ufan jijjiirattee jireenya biyya keenyaa siqaayii fi yaaddoo kana keessaa hin baajittee warrattee biyya hiiti deemte. Garuu amma immoo haalli ishiin keessa jirtu haala rakkisaadha. Haala yaaddeessaa keessa jirti. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi lammaffaa immoo dhaloonni itti dhiyaatan biyya sana keessa jirtan waan barbaachisurree gargaaramte obboleettiin kun gara biyya ishee akka galtochaadha. Gaafa gara biyyaa galte biyya ofitti iyyaalatu maatii ishee iyyaalatu. Kanaaf akkasii isiniin jedha. Biyya ormaa keessatti nama rakkisin. Biyya ormaa keessatti nama rakkifnaan eenyumtuu garagaree nama laalu. Eenyumtuu garagaree waa takka garagaranii nama laalan. Tun immoo obboleettiin keenya afaan hin beektu, waa tokko hin beektu, dhaqxee amroo cinqatii godhatte. Kanaaf isa kana isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii. Waan dhaggeeffataniif illee hedduu takka galatoomaa. Warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asuma ammaatiinaaf ta'ay yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa kaa'u hin dagatinaa isiniin jedha. Hedduu takka immoo galatoomaa. Warroonni sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessaa laayikii gochaa jirtanis hedduu takka galatoomaa. Obboleettii keenya kanaaf immoo akkuma amantii keessanitti kadhadhaa fi lafa rakkoo kanaa waaqayyo akka ishii baasu akka ishii yaadatu gara biyya ishiitti illee akka galtu waan namaa akka kaasuuf yaadaaf sammuu ishiitti akka ishii deebisu illee kadhadhaaf isiniin jedha. Obboleettiin kun dhalattuu Jimmaa kan jedhamtu jechaadha. Jimmaatti dhalattee maqaan ishii Aashaa jedhamti. Kanaafiyyuu obboleettii kana waaqayyoon kadhadhaa fi lafa jirtanitti akka gara biyya ishii galtu isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif yeroo kana waan na wajjin turtaniif ana alamtuu fi hedduu takka galatoomaa isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee tokko isin kabaja, baay'ee tokko isin jaalladha. Iddoo guddaa isiniif qaba isiniin jedha. Baay'ee amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.